Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii nagaha jirtu. Ani obboleessi keessan nagaha kooti. Alhamdulillah. Har'a viidiyoo tana keessatti karaa salphaa fi saffisa qabuun Facebook irraa viidiyoo aappii tokko osoo nu barbaachisne akkamitti akka buufachuu dandeenyu isin garsiisa. Sana dura warroonni hanga har'aatti YouTube kiyya subscribe goone chaanalii YouTube kiyya jechuudha. Subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. YouTube keessan irra seentanii Kamaal Aappii jettanii oggoora barreessitan haala kanaan isinii dhufa. Sana booda subscribe iddoo jettu tanarratti al tokko cuqaastu. Viidiyoo takka akka gadi lakkiseen isin bira akka dhufuuf mallattoo alarmii kana yoo eeguu isin cuqaastan notification waggasuma isinii dhufa jechuudha. Oggumaan viidiyoo takka gadhiise. Kanaaf seentanii haala kanaan viidiyoota garagaraa barnoota garagaraa qabdu asirra ni argattu. Kanaaf haala kanaan subscribe godha. Gara barnootichaatti yoo deebinu akkuma beekamu Facebook irraa viidiyoo garagaraa buufachuudhaaf appilikeeshinoota garagaraa fayyadamna jechuudha. Kun immoo data meegabaayitii bilbila keenyaas nu harkaa fetuudhaan bilbilli keenya yeroo baay'ee nu rakkisa. Akkasuma kanaafis furmaata kan ta'u Facebook keenya qofa fayyadamnee al tokko qofa viidiyoo barbaanne gaggabuudhaan haala saffisa qabuu fi haala bareedaa ta'een viidiyoo Facebook irraa akka itti buufannu amma isin garsiisaan afaana bu'a. Kana argachuuf jalqaba kiroomii keessan irra seentu. Iddoo sarchii kana irratti jechuudha asirratti. Iddoo sarchii kana irratti www.facebook.com jettanii barreessitu jechuudha haala kanaan. www.facebook.com jettanii erga barreessitanii irratti cuqaastu. Erga irra cuqaastanii haala kanaan isinii dhufa. Kana translate gootuu jechuudha. Gara Ingiliffaatti deeffattu. Yoo translate ka jedhu kanas isinii fiduu baate asitti kunoo gadi dhuftanii English bakka jedhu kanarratti cuqaastu. Laangujichi isinii jijjiiramaa jechuudha gara Ingiliffaatti. Erga haala kanaan isinii jijjiirame asirratti iimeelii keessan ni galchitu, paaswordii Facebook keessanii ni galchitu jechuudha asirratti. Ani mee galchee adeemu. Erga haala kanaan Facebook keessan erga haala kanaan iimeelii fi paaswordii keessan itti galchitanii seentan booda viidiyoo barbaaddan sanirra deemtanii barbaadu jechuudha. Mee ani fakkeenyaaf kanuma peejii kiyya jalaa tokko isin agarsiisu. Kamaal Aappii jala seeneetiin. Haala kanaan viidiyicha ni barbaaddu. Erga haala kanaan viidiyoo barbaaddan san bira geettanii al tokko akka taphatuuf gad cuqaastu jechuudha. Erga haala kanaan itti taphachuu eegalee booda kunoo inni taphachuu eegalee jechuudha. Sana booda al tokko gadi qabdu qixxeema isaa keessaa jechuudha. Erga gadi qabdan booda kunoo daawunlood viidiyoo kan jedhu ni dhufaa jechuudha haala kanaan kunoo. Amma bu'uu eegalee jechuudha nuuf. Amma nuuf bu'uu eegalee. Sana booda waggoo isin viidiyoon erga taphatee booda al tokko iddoo keessa qaqqabdan daawunlood viidiyoo kan jedhu san isinii ba'a. Erga isin isa tuqxanii booda haala kanaan bu'uu eegalaa jechuudha. Mee mataa gara gadiitti harkistanii yoo ilaallu kunoo haaluma saffisa qabu kanaan bu'uu eegalaa jechuudha. Baay'ee saffisa bareedaa fi haala bareedaniif bu'aa jechuudha. Erga haala kanaan isiniif saffisa kanaan deeme booda erga bu'ee xumuree booda ni ilaaltu. Kunoo haala kanaan bu'ee xumuramu ka'ee jechuudha. Kunoo haala kanaan bu'ee dhumate. Gara olii gadi mobaayila keenya mataarraa gara gadiitti harkisuudhaan haala kanaan kunoo akkuma asirratti argitan daawunlood kompiiliit jedhee jira jechuudha. Haala kanaan seennee saffisa kanaan nu bu'a. Kanaafuu isa gadi cuqaasuudhaan viidiyoo san ilaaluu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin ammoo yoo achiinis kan dhabnu tahee gara faayil manaajara keenyaatiin deemnee argachuu dandeenya jechuudha. Kunoo faayil manaajara keenya keessanii seenna. Kana booda gara gadiitti bu'uudhaan device storage kan jedhu kanarratti ni cuqaasna.
Ammas gara gadiitti bu'uudhaan daawunlood kan jedhu kana ni cuqaasna. Sana booda kun akkuma argitan asitti dhufee jira jechuudha viidiyoon amma. Haala isin argitan kanaan kunoo bu'ee jira jechuudha. Haala kanaan bu'ee jira. Kanaaf haala kanaan haala salphaa fi saffisa qabu kanaan irraa butanii akka itti fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Aappiidha. Viidiyoo tana sheer godhaa hiriyoota keessaniif dabarsaa. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti.